Waraana Itoophiyaa keessa adeemsa nagaan xumuruu diduu mootummaa biyyattii aarsaa guddaa kaffalchiisaa jedhame. Yeroo ammaa kanas Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti gareen riphee loltootaa danataniiru. Mootummaan ammoo gama isaatiin humnoota riphee loltoota kanneen naannoo Amaaraas ta'e naannoo Oromiyaatti karaa nagaa galaa jiru jechuudhaan siyaasa butute qabatee adeema. Waraanni bilisummaa Oromoo saleellaa isaa cimsuu hima. Dhimma kana ilaalchisuun qophii keenya faana keelloo har'aan wantoota qindeeffannee simbiraan ga'u yaalla. Haga dhumaatti obsaan nu caqasaa jechaa qophiin nuti qindeeffanne kunooti. Kalloo Miidiyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee jalatti haleellaa gaggeessaa jiru jabeessuu isaa hime. Loltoonni mootummaa fi waboo Oromiyaa keessatti lola keessa akka jiran yoo ta'u, sochii waboo kan duraa caalaa daran dabalaa dhufuu isaa karaa garaa garaa himama. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin haleellaa gaggeessuu jabeessuu eereera. Waboon Oromiyaa keessatti guyyaatti tilmaamaan giddu galaan waraana mootummaa baay'inni isaanii 100 ta'an akka ajjeesu hima. Haleellaa bakkaa bakkatti taasisuun waraana mootummaa dadhabsiisaan jira jedha. Akka maddeen wabootti siqeenya qaban miidiyaa hawaasaa irraan gabaasaa jiranitti Oromiyaa kallattii maraan lola gaggeessuu isaa suuraan deeggaruun gabaasu. Meeshaaleen waraanaa walirra tuulamanis loltoota mootummaa irraa booji'ame jedhamuun marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxanfamaa oolu. Yeroo deeggartootaan miseensonni waboo haala kanaan gabaasanitti gama mootummaanis waboon galaa jira akka jedhu ni dhaga'ama. Gabaasaaleen qaama lamaan biraa ba'an faallaa walii ta'anis uummanni hedduun ammoo haleellaan waboo daran dabaleera jedha. Inumaa sochiin waboo mootummaa mataa naannesseera akka jedhan sababaanis mala inni hordofaa jiru qabamuu hin dandeenye jechuun kanneen gabaasan jiru. Akka kanaan waboon naannoo Finfinneetti dhiyaatee haleellaa gaggeessuu jabeessuu isaa eeru. Mootummaan ammoo waboon giddu galaa dhabamsiifamuu fedha. Utuu naannaa bulchiinsaaf masaraa isaa waboon socho'u tasgabbiin jiraachuu hin danda'u ka jedhu bulchiinsi mootummaa giddugala Oromiyaa keessaa waboo dhabamsiisuun abjuu isaati. Humna waraanaa lafoof qilleensaas fayyadamuun haleellaa gaggeessaa tureera. Lola ammayyaa adeemsa dirooniin haleeluu dabalatee waa'ee yaalamuu qabu hundaa akka yaale mootummaan akka abdatetti waboo giddugalaa dhabamsiisuu hin dandeenye. Inumaa waboon giddugalaa bira darbee gara ba'a Oromiyaa fi kibba ba'a Oromiyaa keessatti obbo bal'isuun abdii mootummaan lixaaf kibbatti daangaa qofatti hambisee haleeluuf qabu san dhidhimseera. Gabaasaaleen tibbana ba'anis kana akeeku. Gabaasa tibbana ba'uun Muddee 9 bara 2025 waboon giddugala Oromiyaa aanaa Gindabarat ganda Gooroo Dhoqonuu jedhamutti haleellaa gaggeessuu himu. Haleellaa kanaan bakka tokkotti waraana mootummaa 52 ajjeesuun kanneen 35 ta'an ammoo madeessuu isaanii gabaafama. Akkasumas waraanni mootummaa 9 waboon booji'ameera jedhan. Ajajaan kumaa Shalaqaa Ceerqoon jedhamu haleellaa kanaan ajjeefamuu isaa himu. Akka namoonni wabootti kan feesbuukaaf telegiraama irratti maxxansaa jiranitti lola Gindabarat keessatti adeemsifame kanaan meeshaa waraanaa guddaan booji'ameera. Raadiyoon quunnamtiis waraana mootummaa irraa fudhatameera. Haleellaa bakka tokkichaa qofaan miidhaa hanga kana geesse ka jedhan namoonni waboo leellisan yoo xiqqaate waboon guyyaatti bakka 4 hanga 5tti akka haleellaa gaggeessu himu. Akkuma kana gabaasaalee haleellaa biraan ba'a Oromiyaa keessatti haleellaan waboon gaggeeffamuu isaas gabaafameera. Waboon zoonii ba'a godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo Araddaa ittisa Roorroo keessatti halkan Muddee 9 bara 2025 tarkaanfii mooraa waraana mootummaa paarkii jedhamee beekamu irratti fudhateen humna waraanaa mootummaa du'aan madoon adabuu isaa gabaasichi ibseera. Kaampii diinaa kana erga dhuunfatee booda akkasumatti jira sodaa kanaarraa kan ka'e daandiin guddaan Harargeerraa gara Adaamaa geessu guutummaa guutuutti cufameera ka jedhu gabaasaalee leellistoota waboo biraa ba'aa turedha. Kuta'ee waraanni mootummaas gara wabootti makamaa akka jiran eerama. Magaalaa Naqamtee keessatti tibbana humni addaa 4 gara wabootti makamuu isaanii gabaafameera. Waboonis waraana kanneen fedhii isaanii gaafatee maatiitti galchee jedhame. Yeroo waboon akkanaan gabaasu mootummaanis gama isaan waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa harka kennataa jira jechuu jabeesseera. Inumaa maxxansaalee naanaalee fi godinoota dhimmoota kana irra deddeebiin gabaasu. Suuraa namoota uffata waraanaa qabanis kan hin qabnes maxxansuun waboon harka kennataa jira ka jedhu gabaasa miidiyaalee mootummaa biraa ba'uudha. Gama gabaasa wabootti yoo deebi'amu
Waraanni bilisummaa Oromoo Iluu Abbaa Booraa bakki isaa kan hin ibsamne keessatti uummata utuu mariisisuu suurri mul'atu miidiyaa hawaasaa gubbaan qoodamaa tureera. Kunis waboo gara sanatti obbo bal'isuu isaaf agarsiiftuudha jedhame. Sochiin waboo bakka Oromoon jiru hundaa ga'uudha ka jedhu ammoo dhaadannoo hogganoota waboo biraa yeroo hedduu dhaga'amu. Kutayee Addis Istaandardii Gulaallii torban kanaan mata duree gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa araara fakkeessoo walamantaa cabee fi nagaan dhibee biyyattiin jeeqamaa jirtu irratti ibseera. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru dhiyeenya kana yaalii nagaa buusuu takkaa ifoomsee ture. Haalli araara nagaa buusuu kun akkuma duraanii yaalii hojii araara kufaa deemu kan milkiinni isaa ittiin mul'anne jaarsummaa iftoomina hin qabne darbee isaa immoo jaarmiyaaleen ardichaa furmaata ta'uu jedhaman waliin ta'uun kan waliin keessatti hirmaatanidha jedha. Muddee 4 bara 2025 miidiyaaleen mootummaa dhaabbanni faannoo uummata Amaaraa bulchiinsa naannoo Amaaraa waliin waliigaltee nagaa mallatteessaniiru jedhan. Dhiyeenya dhaabbata faannoo uummata Amaaraa keessatti itti gaafatamummaa akka qaban irraa kakaafaman obbo Masara Shaasiixxee qaama dhaabbata faannoo uummata Amaaraa bakka bu'uun akkasumas Araggaa Kabbadaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa waliigaltee nagaa kana mallatteessaniiru. Gamtaan Afrikaa akkasumas gumiin biyyoottan Afrikaa ba'aa IGAD qaamolee araaraa akka qajeelchuuf jaarsummaa ta'an yoo ta'an lameenuu ibsa adda addaan baasaniin waliigalticha ajajanii jiran. Mootummaan federaalaas deebii fedhii nagaa uummataaf kenname jedhee jira. Dhaabbanni faannoo uummata Amaaraa garuu waliigalteen kun fudhatama hin qabu jedheera. Kana malees dhaabbatichi jaarmiyaaleen kana keessatti hirmaatanis amantummaan isaanii ka fudhatama hin qabnedha jedhe. Deebiin isaanii kunis araara irratti waa'ee gidduu ta'anii qaama lama araarsuu ga'umsa jaarmiyaalee nageenyaa fi araara Afrikaa ka gaaffii kaasudha. Qaamoleen kun hojimaata gama hundaa hirmaachisuu haqaan diriirsuurra karoora mootummaan qofti qajeelche keessa maqaa isaanii galfataa jiran. Waliigaltee nagaa dhiyeenya taasifame irraa wanti hubatamu tokko jaarmiyaaleen Afrikaa fi kan naannoo nageenya waaressuuf hojjetanitti walitti bu'iinsi Itoophiyaa kun ba'aa itti ta'aa dhufuudha. Itoophiyaa haalli hojimaata akkasii waan irra deddeebi'amaa jirudha. Muddee bara 2024 mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee nagaa baay'ee milkaa'aa jedhame jechuun ibse nama al tokko miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture waliin taasise. Garuu waboon battaluma sana waliigalteen kun nama miseensa isaa turee fi namoota dhuunfaa nama kanaan hidhata qaban jidduutti taasifamee jedhe. Taateen kun egaa karoorri bal'aan bifa akkasiin qindaa'ee jiraachuu eera. Waliigaltee namoota dhuunfaa waliin taasifamu walitti bu'iinsa lafarraa nama hammacu dhiisuu isaanii agarsiisa siyaasa yeroo muraasaa irratti xiyyeeffatudha jedhame. Haaluma kanaan walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa keessaa itti hammaateera. Kanaan dura naannoo ba'a Oromiyaa kan nagaan ammaan ture ammaan kana garuu bakka walitti bu'iinsaa ta'aa dhufeera. Walitti bu'iinsi naannoo magaalaa Finfinneetti siqaa jira. Waraanni naannoo Amaaraattis taasifamaa jiru haala wal fakkaatuun cimaa dhufeera. Mariin araaraa abdiin irraa barbaadamaa ture sirnaan ka gaggeeffame yeroo marsaa lama mariin kun karaa Keeniyaa, Noorweey, IGAD, Yuunaayitid Isteetii fi Noorweeyin Taanzaaniyaatti taa'amee ture. Mareen jalqaba taasifame waliigaltee malee xumuramus garuu maree gama lameenuun gaarii ture jedhamuun ibsamaa ture. Ji'a ja'a booda gaggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo garasitti mala eeggannoo qabuun kadeeman rakkoo siyaasaa jiru kana goolabuufi gaggeessitoonni waraana mootummaa rakkoo nagaa ganna 7 ture ka furuuf imalan dursaan wanti erga eegamaa ture waliigalteen kun ni milkaa'a akka jedhu ture. Waliigalteen kun wayitaa aangawaan olaanaa Itoophiyaa takkaa marii kana irratti hirmaachuuf dhufan kufe. Guyyaa keessattis mariin kun waliigaltee takkaa malee xumurame. Akka waboon jedhutti gaggeessitoonni siyaasaa Finfinnee ka jiran wal dubbii jiru akka dhaabbatu wal mariin dhugaan akka jiraatu utuu hin taane ajaja dhuunfaa dhaabbaticha waliin gaggeessuu irratti xiyyeeffate ture jedhu. Marii gaggeessitoonni waraanaa itti fufuuf murteeffatan murteessitoonni siyaasaa kuffisaniiru. Bu'aan waan kanaa baay'ee gadhee ture. Amma namoonni miliyoonaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nagaa dhiphina keessa jiru. Mul'istuun waan kanaa kanas ba'e yeroo deetaa ministeera nagaa duraanii Itoophiyaa Taayyee Danda'aa murtee waggaa 7 adabbiin hidhaa irratti murtaa'edha. Obbo Taayyeen ifaa yoo dubbatan mootummaan mariin nagaa akka hin taasifamne mootummaan gufuu ta'uu qeeqaniiru. Dubbiin isaanii dhugaa dibdee jiru ibsa. Dargaggoonni biyyattii ka du'aa jiran biyyattiin rakkoo jiraachuu fi akkasumas jiraachuu dhabuu keessa ka seenaa jirtu sababaa gaggeessitoonni siyaasaa biyyattii nageenya buusuurraa aangoo mararfatanii fi jedhama. Egaa dhaggeeffattoota faana keelloo qophiin irra qindeeffanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Turtii gaarii.
Kallo Media.